qabata. Amma tasabbonaadha. Tokkoffaa sabboonaan nama maayikii kamilee jaallatu. Maayikii gurbaa sana ibsa galaa baasnee Arsii fi Baalee galaa baasnee sabboona akka jaallattu godhuun tarsimoo waraana sanii yeroo saniif tarsimoon guddaan tokko kana. Sabboona haa ta'u takkee ammoo namuma tokko harargee keessaa akka maayikii jaallattu yeroo barbaadamu. Maafni qoo irra bashin isa dhugaati. Ani kanaaf adda faqaasee naasoo. Wallahi dhaggeeffadhu dheengadduma sabboonaan afaan isaatiin. Qoy dheengadduma sabboonaan afaan isaatiin maayikii tana caalaa nuriyaas jirta yoo qabrii teenya dhabnee haqa dubbanne ani haqan dubbadha. Gaafsa waan na fakkaate godhe ammas uummanni fakkaatu dubbadhaani sabboonaan dhufee na kakachuu danda'a. Afaan isaatiin maayikii akkamitti dhooyin akkamitti Baalee fi Arsii jalaa baasan akkamitti ibsaa jalaa baafne maayikiin akka sabboonaa jaallatu takka maayikiin akka harargee keessaa nama tokko jaallatu akkamitti kolagaltummaa harargee lamatti deebisna qajaa'u yoo lafaa kaanee kophatti itti qabsooyne uummanni nurraan bitu waa'ee seenan nu dhaga'u hin jiru maal godhuu qabna rakkoo harargee wajjin wal qabsiisnee mucaa tokkicha kana eega sababatti arganne amma qabxiin guddaan bakka kana jira bilaashi laffaatan malee rakkoo harargee tuffatti rakkoo sagalee harargeen taatu maaliidhaa miti. Ayandaa turumba duufaarraa sabboonaa afaarraa fuunee baatti jaa torbeyyaa turre san mucaan kun deemee dhufeetti gale. Qabxiin guddaan jirre qabatee gallakkisuu dide asirratti. Rakkoo harargee kanaa fi sagalee mucaa kanaa wajjin wal qabsiisnee amma eega sababa illee taa'abbiin keenya kan waggaa dheeraa sanuu har'a firii nu argachuu deema asirra gallakkisuu hin qabnu yoo bifa kanaan deemne gabeetti gurgurtaan si maallaqa guddaadhaan ni dhufa kaja'u yaada kana sabboonaan lafa kaa'e. Sabboonaan dhufee himuu danda'an sirriitti wajji haasofne waan ta'eef nama jahat jira ijoollee achi keessa jirtu jaalibsaa caalaa nuuree komaandar kaja'u tokko nama baay'ee jira. Sabboona maammeen guyyaa san keessa hin jiru. Maammeen harargee sirriidhaa mitiiti warra Arsiiti gabbee waa'ee madhiisaa jee sabboonaadha afaan isaatiin maammeen nuti hin galchina. Awwa maammee bitaa. Gooticha guyyaa sanii girtana fakkaataatis. Maammeen fidina abadan maammee kana eegan nuti dura walii gallee booda finnee waan kana nayna kajee sabboonaadha. Walumaa galatti jibbaa maakii akka qabu tokko sabboonaadha lammaffaan turumbaduudha. Sigala garuu wallaahi wabillahi alkarim rabbiinu isaan kana dhiisuuf hin taa'u kana wallaalla mee waan isaan fidanis ni ilaalla dirreenis tana dirrinis kana jaan sigale kanaaf haa iyyaa oolani haa gulufaa oolani haa gargaarsuma kana iyyuu barmaamee fi gargaarsuma kana iyyuu gargaarsuma kana iyyuu yoo isin gargaarte dhageeffadhu hattuu jedhaniin sabu wallaahi lajim rakko wallaahi iyyuu rakkatteerti. Dheengadda gargaarsa hawaasa argee gargaaraan bar turumba duufaa ijoollee dhufanii hattuu jechaan hin turre munii raasirra turte. Turumbadu wajji garee turumbadu di barjaratiin turumbadu wajji walitti dhufanii hattu jechaan hin turre arraba akka marrabsaa turan sigala tana jechuudha ijoolleen inumaa isaanuma dhiiraa kanaa hudduu turumbadu biraa qabaa bar turumbadu hudduu keessan gabbaa isaan jaanii beeytaanis gaafa gabbee sigala akkasii jechuudha dhugaan jiru kan wallaahi sigale kanaafi dhiisaa yoo dandeessan dheengadda amma guyyaanii fi Hamzaa Jitaa akka Hamzaa Shajjaabir lama maa keessatti hadiiru bannaa afur Nasraa shan intala baadiyyaa namoota baay'ee mana gootichaa argee keessa maa kana zeloo jiraattanii dhageessi anaa fi dabbaali gootichaa argee suuraa jara kanaa fidanneetti achirraa yaa'ii godhuu turre maal jennee gargaarsa hawaasa keenya kana maaliif nu gargaara innee boo'u turre gaafa hawaasni keenya buqqee barandaa jiru maakii dhufee wallaahi wabillaahi siif kakadhaa maakii dhufee ammaan mana banee guruppiis jaarettee eenyu intala takka miciyyoo warra walloo takka Fa'iizaa fa'a sigala Fa'iizaa fa'a wajjin ni yaadadha guyyaa san anniin boo'ee guyyaa san gastii maakii keessatti Fa'iizaa sanfaa waliin guruppii amma jaarrana guruppii tajirtu irra wanna ta'an ta gargaarsaa jettee yeroo sanii gargaarsa bara hawaasa gobandii battee hawaasa san gargaarsiisisu turte gabbahanii osoo isiin hin turin ka ustaas Anas Mahammad ulamaayin guddaan dhufee asirraa maallaqni miliyoona hanganaan na bira ga'e jechaa jiru gabbahanii arrabsuu turanii barboo maallaqa nyaatte hattuudha jaaniini sigala alagaanis nu arrabsa kunis nu arrabsa kunis nu arrabsa sunis dubartii arrabsa harma gorruu wallaallee jechuudha kana dhugaan jiru caraa dubbadhu. Tole. Aya, amma kana haa goonu. Amma kana haa goonu. Garuu waan na ajaa'ibe keessa amma waan na tole keessa isiniin garee turtan kun hogguu kana gabbaatanii wal aggaallattanii wal dirree wal baaftan gaafa duraatis waraana keessattis warri harka kannatee fi warri booji'amellee hogguu harka diinaa seene hima waan godhuu turtan jedhin mistira irraa guurrachuu turte beektee wayyaaniin akkasii amma isin karaa keenya dhuftanii waan harka kannattaniif mistira duraan tooftaa isin itti yaa'oo turtan hunda gabaasaan eenyu ka eenyu nutti erguu turee fi eenyu ka eenyu tumsiisuu ture hunda adda baaftanii turtan inuu silaa warra kana hunda marmaje mee dabbaa kana illee fadhu olma baasi mee isa kanaatu adda baasa warri kunii warra gurubbiin jaaramee nurratti bobba'uu ture maallaqa meeqa akka fudhatanii fi maallaqa meeqa abbaan kannees ni jira jechuudha miidiyaa kanarratti nu badhabamsiisuu fi beekadha ol baasi dabbaal arra haa ba'u ganaa akkam baane dabbaan dhugaa jiru gannan naqii muniiraas dhiifama gaafadhu nama dhibba jarratti akkasi baata dhugaa jiru gannan naqii dabbaan itti cabsi laa dhiifama na gaafatina dhiifama isaan fedhuwan an dhiifama isaan fedhu waa'ee kiyyaa akka dubbatuun fedhuwanii
haa dubbatu. Okay. Rakkoon qabu maammee galatoome isinumtinu fayyaa ta'a nagaa. Amma wanni guddaan tokko majaala leegee inni harka kana inni qawwee inni bosonaa qillee turree jirra. Inni kutaa kutiyaara bara dhengaddaati baranni barana. Halee harreen waliin fakkaatachuu fedheeti. Haa ta'u amma Muniiraanis waan sirriitti hin beekne jira. Maammee ati mataan kee wanni ati sirriitti hin beekne jira. Maammee ati aarsiidha siin janiiti ati guruppii baay'ee keessa hin jirtu sagalee baay'ee hin dhageeffanne agandaa baay'ee hin dhageeffattu. Namni sirriitti wal beeku sirriitti isa dhugaasan caalaa nuureetti sama ijoollee dheengaddi dhuftee waan kana galee malee waan kana keessa harkan qabu. Jarana wal beekna nuti wal beekna waan ta'eef agandaa kana eenyu taakka jee lafaa kaasee yoom lafaa kaasnee eenyu wajjin lafaa kaafne maaliif akkamitti kayya'u sirri wal beekna. Akkuma isin beektan agandaa maakiidhaa yoo xiqqaate ji'a saddeeffaan dura ka'e osoo naannoo suudiin galiin dura fagoodha. Isa sirri quban qabdan jaalibsaa sabboonaa nuufaa sirri wal beeka. Ana isinitti marageeffadha amma rakkoo guddaa ta'e waan jiru. Waa'ee maakiidhaa tokkoffaa turumbaduu faadhaan jalqabee lammaffaa Ilaas Boonsaa faadhaan jalqabee sadaffaa Kingi amma faadhaan jalqabee. Ana isinitti masirritti maaliifi telegiraamiinis qaba waasaappiinis qaba. Waa'ee amma feekii daabboo jenii oofan san eenyurraa maaliif akkamitti dhufe qayyoo anaaf beeka inni ammoo har'aa miti ji'a 7-8 dura eenyufaa biraa dhufe gara sideen kana biraa dhufe. Tokko kana naa qabadhu amma rakkoon turumbaduutii fi jarri ayyaame kun rakkoo biraati maakii irratti. Lammaffaa rakkoon sabboonaa rakkoo biraati. Amma diinonni gurguddaan waa'ee maakii irratti ijaaranii fi guruppiin 5-6-7 kaga'u kan ijaaramee jiru kaan sagalee fi maqaa namoota guruppii keessa jiraniitii fi kiriitar guruppiyaan fiduu danda'u. Gareen kun hundinuu kopha kophaadha. Sabboonaa fa'aa dura turumbaduu fa'aa tuulsaa ture. Sabboonaa fa'aa booda dhufanii itti galanii. Walumaa galatti rakkoon isaanii guddaan maali haa jedhu turumbaduun waan biraa wajjin wal qabata. Amma sabboonaadhaa tokkoffaa sabboonaan nama maayikii kamilee jaallatu. Maayikii gurbaa ibsa galaa baasnee aarsii fi baalee galaa baasnee sabboonaa akka jaallattu godhuun tarsimoo waraana sanii yeroo saniif tarsimoon guddaan tokko kana. Sabboonaa haa ta'u takki ammoo namuma tokko harargee keessaa akka maayikii jaallatu yeroo barbaadamu. Maamee qoo irra bashin isa dhugaati. Ani kanaaf lafa kaaseen asoo wallahi dhaggeeffadhu dheengadduma sabboonaan afaan isaatiin. Qoy dheengadduma sabboonaan afaan isaatiin maayikii tana caalaa nuriyaas jirta yoo qabrii teenya dhabnee haqa dubbanne ani haqan dubbadha. Gaafsa waan na fakkaate godhee ammas uummanni fakkaatu dubbadhaani sabboonaan dhufee na kakachuu danda'a. Afaan isaatiin maayikii akkamitti dhooyin akkamitti baalee fi aarsii jalaa baasan akkamitti ibsaa jalaa baafne maayikiin akka sabboonaa jaallatu takka maayikiin akka harargee keessaa nama tokko jaallatu akkamitti kolagaltummaa harargee lamatti deebisna qajaa'u yoo lafaa kaanee kophatti itti qabsoo inni uummanni nurraa hin bitu waa'ee seenaa nu dhaga'u hin jiru maal godhuu qabna rakkoo harargee wajjin wal qabsiisnee mucaa tokkicha kana eega sababatti arganne amma qabxiin guddaan bakka kana jira jiran bilaashi laffaatan malee rakkoo harargee tuffattii rakkoo sagalee harargeen taatu maaliidhaa miti. Agandaa turumbaduu faarraa sabboonaa faarraa fuunee baatti jaa torbeeyyaa turre san mucaan kun deemee dhufee itti gale qabxiin guddaan jirre qabatee galakkisuu dide asirratti. Rakkoo harargee kanaa fi sagalee mucaa kanaa wajjin wal qabsiisnee amma eega sababa illee taa'abbiin keenya kan waggaa dheeraa sanuu har'a firii nu argachuu deema asirra galakkisuu qabnu yoo bifa kanaan deemne gabeetti gurgurtaan si maallaqa guddaadhaan ni dhufa kajaa'u yaada kana sabboonaan lafa kaa'e. Sabboonaan dhufee himuu danda'an sirriitti wajjii haasofne waan ta'eef nama jaha jira ijoollee achi keessa jirtu jaalibsaa caalaa nuuree komaandar kaja'u tokko nama baay'ee jira. Sabboona maammeen guyyaa san keessa hin jiru. Maammeen harargee sirriidhaa mitiiti warra arsiiti gabbee waa'ee madhiisaa jee sabboonaadha afaan isaatiin maammeen nuti hin galchina. Awwa maammee bitaa. Gooticha guyyaa san girtana fakkaataatis. Maammeen fidina abadan maammee kana eegan nuti dura walii gallee booda finnee waan kana na kajee sabboonaadha. Walumaa galatti jibbaa maayikii akka qabu tokko sabboonaadha lammaffaan turumbaduudha. Maaliif jibban kaja'u turumbaduu waan jarjaree wajjin waa'ee uffata wajjin wal qabsiiseeti. Kana sirri beekne. Lammaffaa sabboonaan jaalala dhuunfaa isaatii fi jibbaa arsii fi baalee fi ibsaadhaa qabu. Lama. Targetii godhuu lafa keenya amma. Dabbal dhaabbadu okay dhaabbadu. Ayya. Obsi. Okay. Turumbaduun gaafa isin bobbaasu san anillee na arrabsitanii maayikillee arrabsitan san namni isin dalaydaniif jala dalaydan takkaa kan isin argu turumbaduu ta'uu nutillee nuuf galeeti dubbachaa turre waan isan dhugaadha. Turumbaduun gaafa san maal irraa qaba maayikii tokkoffaa akka quba qabdanitti rakkoon inni maayikii irraa hin qabajee isinitti himatu maali tokko. Muniiraanoo maal taateefi isin bidee akka isin nu arrabsu isin arrabsitan. Maallaqallee isin kan nu turanii biyyattillee ati du'aa isi godhatin si gaggeesse quba qabda. Kaalii libaanatti aarsee biyya si darbe. Gaafa sanillee an sababa keetiin Muniiraan du'aa hin goote maallaqallee biyya naa argennaani si diidee walloota achirraa wajji biyyattillee bulooksi godhe. Haachi naannoo qatar dhayte. Rakkoo san guutuu agartee ati toofatte na cakas. Rakkoo san guutuu agartee ati toofatte
ati gaafa san turumba duun maayikii dhimma maaliin itti qabasiin jee ani hoo dhimma maalii fi bakka maayikii na buufattanii ani na arraan kutirra deebuu osoo hin taane jaarmee keessan kanaatu achirraas dhufe waan taateef jibbasa keessantu achirraas dhufe waan taateef maal irratti dubbiin san kaate gabaabsinuu fi mime. Okay, gabaabsee on sitti hime Munira wanni ati beektu jira yoo beeku baatte hin beeku jaartiin maayikii jaartiin aslii jaartiin arsii fi baalee takkaffaan maayikiidha. Akka tarsimootti jaartiin arsii fi baalee jaartiin aslii lammaffaan Munira Mahammadi. Isa dhugaati. Kuni tarsimoo dhaaba sanitti ture yeroo sanitti. Gabaabumatti maayikii fi ati garaagarummaa takka illee hin qabdani waa'ee asliitti waa'ee ibsaatti waa'ee arsii fi baaleetti. Kolagaltummaan lamaan amma nambar 1 maayikiidha. Nambar 2 Munira Mahammad arsii fi baalee kolagaltummaa ibsaa fi aslii galanii jirtidha. Personally wani jiru kanuma. Amma achirratti maal godhan? Akka dhuunfaatti bara masa boraanis maayikiin tana nagootan jiru. Turumbatuunis kana nagootan jiru. Wanni isaan gabee dhiyeessan wanni isaan akka mariitti agandaa goonee gafinnumaa inni isaan lachuu kolagaltummoota arsiiti. Kolagaltummoota baaleeti. Kolagaltummoota asliiti. Akkamitti dhooyneeti aslii fi maayikii aslii fi arsii fi baalee galaa baasanaadha. Wanni guddaan qabxiitee deemu. Asirratti waan tokko sitti himan. Amma jibbaan Muniraatii fi jibbaan maayikii akkuma jiru garuu caalatti jibbaan jiru jibbaa asliitii fi jibbaa arsii fi baaleeti jala kana biratti. Isa dhugaa rabbiin sitti himan. Kuni waan isaan afaanii baafatanii haasaa jiran. Yeroo baay'ee argaa jirra waan ta'eef. Rakkoon maayikiitii fi rakkoon Muniraa gurguddaan aslii fi baalee fi arsii jalaa baasanaadha. Tokko hin jiru. Asii ala turumbaduun Muniraan tana nagoota jee qabxii himatu akka illee hin qabu. Garuu keessa maaltu jira jennee deebine ilaalle uffata erguu fi uffata kaachuu dhabuu fi waan adda addaa akka ture waliin beekna. Isa namni hundi beekaa isatti hin bu'u rakkoo hin qabu. Alaa kulli haal arsii fi baalee aslii jalaa jala lamaan baasuu qabnaadha. Wanni biraan jiru. Yoo sii gabaabse. Kanarratti nurra xayyeeffattan jechuudha. Gaafa san maal isinii kan nu ture turumbaduun? Turumbaduun waan turumbaduun nu kan amma kaasuun barbaadu. Amma isaati wanta jettee waa'ee turumbaduu fi nama lubbuun jiru wal beekna waan ta'eef. Amma dhaabu caalaa nuree caalaa gad dhaabbadhooti mutirraan qeena nam tokkollee nu mutirraan qeena hangaafin isa gaafachuu ture. Amma ati ceekoo buufachuuf dhufte amma ati harka kannitee jirta adillee sittiin araarama rakkoon qabu oomfisii godha waan taateef. Ati gaafa san turumbaduu maal sii kan nu tureeti ani suuraan ati deemtuun sanillee suuraati haadhati yaati miti. Suuraan san suuraa haadhati yaati miti wadiin hin nabi wallahi. Suuraa nama biraati amma waa'ee sanitti madhiisiiti. Nama na arrabse dhagee nama na arrabse dhageeffadhu amma kabiraa keessan finnu haasa wal keessan dura laagee akka maraatati. Amma warra na arrabse hunda dhiifamaan godheef ati garuu dhiifama keessanillee na kadhatteetiin sititiyan. Maaliif sititi namni hundi na arrabse addunyaa kan jira dhiifamaan godhaaf garuu namni haadhati jee arrabse hundinuu tokko dhiifamaan gooneefan isummaan san gartee akka beekanii dhiifamaa gaafatanii jeetiin dhiise duuba ati hammeenyi gaafa san akkasitti narra bobbaate san turumbaduu maal see kan nu ture. Sirriitti sitti maa dhageeffadhu. Amma turumbaduunis jira yoo barbaade as jiraachuu danda'a as jiraachuu dhabuu danda'a tarii sagaleen bira ga'uu danda'a bira ga'uu dhabuus danda'a inni rakkoo miti haa ta'u turumbaduuni anaas haa ta'u maal kafalee turumbaduun maal isin godhee ka jedhu kuni waan gaariidha. Turumbaduun anaaf addatti waan naa kafalee hin qabu. Akkuma namni hundi beeku inni beekta gaa Mubaarak fa'aa beekta turumbaduu fa'aa beekta jechuun namoonni miidiyaa kana jiran hundi feemasoota irraa hanga giftarootaatti wanti adda addaa ijaaramee namni adda addaa sappoortii godhamaa ture. Kana waan ija keenyaan argaa turre. Namni hundi bakka meeqa bee waraana adda addaa namuu dhumme dhuunfaa isaatti waa hedduu darbaa ture dhufee mana walii galuudhaan fooloo walii guddisuu vaaraalii walii oloofuu akkasuma giftiraan waa hedduun ture addatti garuu wanti turumbaduun lafarratti anaaf maallaqa takke ammoo waan biraa waan naa kafalan jiru haa ta'u walii galuudhaan wal hubachuudhaan giftiidhaan haa ta'u wal bira dhufuudhaan haa ta'u saahibummaa gaarii ijaaruudhaan haa ta'u yoo kutee karoorri Awurooppaallee naa alaa kullaal waa No. Ondaafu akkasi yani sun akkasuma ture malee adda adda Muniraa fi asirraa balleessinaan biyya alaa deemtanii resboosara. Enna akkasi turumbatu maallaqa naan kafalleeni gargaarsi sappoortiin giftiitii fi wal hubachuu fi wal bira dhufuu fi obbolummaan gaariin saahibummaan cimtuun waliin tureera. Addatti ammoo maallaqni doolaariin takka reaalii takka naan seenaa dhugaa rabbi isa dubbanne agandaa bonyee wali kan inni wal jalaa tumsinee yeroo sanitti wajjin deemu turre. Addatti wanni naa godhame tokkollee hin jiru. Amma wanti amma turumbatu duraa dhabee hin jiru wanti turumbatu duraa argachaa ture hin jiru. Ani akkuma na fakkaatetti akkumaan guddadetti akkumaan ibbadetti akkumaan waa meeqa bu'ee waa meeqa seenee waa meeqa keessaa bee farketti lakki naan nama daalu naan gargaaru inni naaf faayidaan qabu hajoo yaada keenya qofa kontirool godhee keessaa bee. Asirratti maammeen ni beekaa gaafa nan fiidiyoo waraabee waa'ee maayikii dhiifama gaafadhu
Gaafa nan gruupii san keessatti gootichi faani jiranii lakki inni kun sirrii miti jee mormu. Caalaa Nuuree kana faajii eenyu faajiiti maammee ni beekta gaa deengedda mana tokkotti waan haasoo inni atis bitamtee jirta arsiinsis fudhattee jirti kolagaltoota faarsee bulaa kennee achirraa faqaan nabboo eegalee anis ani wanti guddaan yaada kiyya. Kaachin dures yaaduma kiyya kaasin dures yaaduma kiyya. Ammoo waa'een turumbaduu iccitiin addaa wanti keessaan doolaarii maalleenii minaaminiin hin jiru akkuma nama kamitti namuu nama isa deeggaruu fi nama isa hubatuuf gasti isaa horuu diitu wal godhuu sheer walii godhuu sappoortii wal godhuu wanni akkas akkasii tureera. Kuni uumama namni hundi asirratti arguudha malee wanta ana qofti keessaan beekuu miti. Gabaabseera. Duba sabboonaan gaafa sanis daruma keessan ta'eeti itti fufuu ture. Gaafa san Urji koy Munira wajjin haasar kaa qabna. Teega takkatti barbaade Munira. Dabbaan fixattee mi obsi mee dabbaan. Munira salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Salaamu alaikum sagaleen siyan dhagaamtii mi. Waan hin jedhe reefuun tanaa ijoolleen tuni haasoo jirti. Dabbaalee amma seenee si jala torrantillee dhimmichi amma dhimma sabboonaati. Sabboonaan maaliif maayikii arrabsaadha? Okay.